oduu injifannoo gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo biraa amman dhaqqabe abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii daaleessaa waraana mootummaa irratti fudhachuu Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti waraana mootummaa waliin lola gaggeessaa jira. Haaluma kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u aanaa Odaraa ganda Caaloo iddoo addaa Laga Abarraa jedhamutti tarkaanfii cimaa waraana gabroonfataa PP kan maqaa sakattaatiin bobba'an irratti fudhateen loltoota diinaa 18 battalumatti du'an yoo ajjeesu 20 ammoo madeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Odolaa aanaa Odaraa ganda Hondayaa Kinnoo iddoo addaa Dibbee Badheessaa jedhamtutti waraana PP kan maqaa sakattaatiin bobbaate irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 26 battalatti ajjeese 30 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Odolaa aanaa Adolaa Reeddee ganda Zambaabaa iddoo addaa Hartee jedhamtu waraana PP kan maqaa sakattaatiin bobbaate irratti tarkaanfii daaleessaa fudhateen loltoota PP 8 battalumatti du'an gaggeessuun 6 ammoo madeessuun injifannoo galmeessee jira. Kormiin ilmaan sabaa waboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii Lixaa keessa socho'u Cibraan Maddaal Budaa aanaa Qarcaa ganda Galeessaa Sokkee keessatti guyyaa kaleessaa adoolessa 29 bara 2022 sa'aatii 11 irraa kaasuun hanga gabaasni kun qindaa'etti ibidda itti qabsiisuun loltoota bilxiginnaa hedduu ajjeesuun garii madeessee jira. Dura ta'an KFO fi hayyu dureen ABO hojiidha dippiloomaatota gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa Maayik Hamariin durfamu waliin mari'achuu paartiileen lameen beeksisan. Paartiileen lameen fuula Facebook isaanii irratti erga barreessaniin marii kanaaf embaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru waamicha taasisuu fi himanii jiru. Dura ta'an Koongiresii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa fi dura ta'an Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa marii hoteela Hayaat Riijensiitti jiidha dippiloomaatotaa waliin taasifame kana irratti argamanii jiru. Dhimmoota nageenya diinagdee siyaasaa biyyattii irratti hooggantoonni paartiilee siyaasaa Oromoo kun lamaan dippiloomaatota waliin mari'achuun ibsamee jira. Haala qabatamaa waraanaa fi hongee Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee marii gaggeessuu dabalatee dhimmi marii biyyoolessaa fi hidhamtoota siyaasaas qaama marii sanaa ta'uu paartiileen lameen beeksisanii jiru. Maricha irratti biyyattii keessatti hongeen hammaachuu dirreen siyaasaa dhiphachuu dabalatee dhiibbaa murni aangoo of harkaa qabu isaan irraan ga'e akkasumas sababa waraanaa kaaba biyyattiin rakkoo ga'e irratti mari'atamee jira. Rakkoon siyaasa biyyattii mudate marii qofaan hiikama jechuun dubbatamuun kan ibsan ABO fi KFO'n wal dhabdee siyaasaa karaa lolaatiin hiikuuf adeemsi deemee rakkoo caaluuf biyyattii saaxilee jira jechuudhaan rakkoo walxaxaa keessa seename kanaaf furmaatni waaraan marii biyyoolessaa ta'uu ibsan. Hidhattoonni siyaasaas biyyattii keessatti hidhamanii jiran akka hiikaman gaafachuu isaanii eeranii biyyattii keessatti mootummaan lola kallattii adda addaatiin qaamolee hidhatan waliin gaggeessaa jiru akka dhaabu gaafatanii jiru. Waajjirootni paartiilee morkattootaa cufaman akka banamanii fi paartiileen siyaasaa kun sochii bilisaa akka taasisan haalli mijaa'uu akka qabu yaada dhiyeessuu KFO fi ABO'n ibsa isaaniitiin addeessanii jiru. Rakkoo biyyattiin keessatti kuftee furuuf mariin biyyoolessaa murteessaa ta'uu jabeessanii gaafachuu kan addeessu ibsichi. Haa ta'u malee mootummaan marii biyyoolessaa irraa ABO fi KFO dhiibuun dhiibbaa inni gochaa jiru balaaleffatamuu qaba jedhan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo KFO fi ABO'n dhiibbaan adda addaa mootummaan isaan irraan ga'u sochii isaanii danquus akka dhaaba siyaasa mirgoota uummata Oromoo akkasumas sabootaa fi sablammoota biyyattiitiif falmanitti qabsoo isaanii karaa nagaan gaggeessuu cichanii kan itti fufan ta'uu ibsanii jiru. Nagaya waaraa gaanfa Afrikaa irratti addatti ammoo Itoophiyaa fi Oromiyaaf bakka bu'uuf qoodni KFO fi ABO'n olaanaa ta'uu dippiloomaatni Ameerikaa kun ibsanii jiru. Godinaalee Oromiyaa garagaraatti sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa jalaa danqamuu jiraattonni himan. Jiraattonni godinaalee Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu, Wallagga Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibbaa Lixaa fi Gujii wal waraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin haala hamaa keessa jiraachuu komatu. Yeroo waqtii gannaa kanatti qotachuu hin dandeenye kan jedhan qonnaan bultoonni egereen keenya yaaddeessaadha jechuun dubbatan. Wal waraansa irraa kan ka'e qotachuun akka hin danda'amnee fi dhiyeessi callaa guddisuu akka dhabame komatanii jiru. Erga sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa jalaa daangeffame waggoota 3 lakkoofsisanii
jiraachuus jiraattonni himan. Lixa Oromiyaatti godinaalee Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaaleen akka Giddaa Ayyaanaa, Amuruu, Kiramuu fi kanneen biroon hedduun aanaalee hojii waqtii gannaa hojjechuu dadhaban akka ta'e jiraattonni himan. Godinaalee kanneenitti namni akkamittiin lubbuu koo oolfadha isa jedhu malee akkamittiin qotadhee jiraadha isa jedhu yaadda'uu dhiisee jira jechuudhaan jiraattonni himan. Godina Wallaggaa Bahaatti lafa hektaara 400 ol sanyiin uwwifamuuf karoorfame keessaa lafti hektaarri 24 ol sababa rakkoo nageenyaaf aanota 5 keessatti osoo hin qotamin hafee jira jedhan. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Asfaaw Hambisaa yaada raadiyoon Sagalee Ameerikaatiif kennaniin aanaaleen kunniinis Kiraamuu, Giddaa Ayyaanaa, Saasigaa, Goobbuu, Sayyoofaa akka ta'an himanii jiru. Rakkoon nageenyaa kun gara fuulduraatti beela cimaa kan hordofsiisu ta'us jiraattonni sodaa qaban ibsatanii jiran. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee irraa yaada nuuf kennan ammoo sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa addaan citee waan jiruuf ji'oota 5 yookaan 6 booda rakkoo beela hamaaf saaxilamaa sodaa jedhu qabaachuu isaanii dubbatan. Wayita ammaa kana gandoonni aanaa Yaayyaa Gullallee 7 walakkaan waraana mootummaatiin yoo to'atamu kaan ammoo waboon qabamee jira jedhan. Waraana kana keessatti qonnaan bultoonni qotatanii oomisha isaanii galfachuuf rakkachaa jiraachuu dubbatan. Lafti oomisha galchuuf xaa'oo baree waan jiruuf mootummaan ammoo qabata waboo deeggartu jedhuun xaa'oo hawaasa kennaa hin jiru jechuudhaan jiraattonni himan. Gama biraatiin humnoonni mootummaa qabata waboo deeggartu jedhuun namoota nagaa hedduu irratti hidhaa fi dararaan raawwachaa jiraachuu ibsanii jiru. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bobbaafamu ummata danqaa keessa akka galchanis jiraattonni himanii jiru. Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Kuyyuutti humnoota mootummaatiin dararaan ummata irraa gahaa jiraachuun ibsame. Akka jiraattonni himanitti ganda Daa'ee Dibbeetti hidhaa fi ajjechaa dabalatee dararaan adda addaa humnoota mootummaatiin ummata nagaa irra gahaa jiru hammaatee jiraachuu dubbatan. Humnoonni mootummaan biltiginnaa maqaa gaachana sirnaa jedhuun bobbaase ummata gandichaa irraa qabeenya saamuu, manneen jiraattootaa gubuu, namoota nagaa hidhuu fi kaanis ajjeesaa jiraachuu jiraattonni himan. Ummanni dararaa humnoota kanneeniin dadhabee lubbuu ofii baqachuuf qe'ee fi qabeenya gadhiisee baqataa jira jedhan. Alshabaab magaalaa Atoo jedhamtu kan daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irra jirtutti kaleessa yeroo lammataaf haleellaa raawwachuu aangaa'onni mootummaa himan. Hidhattoonni Alshabaab torbee dura magaalaa kana keessatti humna addaa naannoo Somaalee Itoophiyaa waliin wal waraanaa turan. Gartuun kun torbee lama keessatti yeroo lammataaf magaalaa daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jirtu keessatti haleellaa raawwachuu hordofee hidhattoota garichaa fi humnoota Itoophiyaa jidduutti lolli itti fufee jiraachuutu himama. Caasaan humna nageenya cimaan Itoophiyaan duraan ittiin beekamtu dadhabuu isaa irraa kan ka'e haleellaa Alshabaabiif haala mijataa uumeera jedha. Xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa Rashid Abdii Itoophiyaan gama isheetiin hogganaa olaanaa Alshabaab Ameerikaan barbaadamaa ture ajjeesuu beeksifte. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hoggansa olaanaa Alshabaab Ameerikaan barbaadamuu ture Fuwaad Muhammad Kalaf dabalatee hoggantoota Alshabaab olaanoo 3 ajjeefne jedhe. Haa ta'u garuu hoggantoonni Alshabaab ajjeefne jedhan keessaa tokko erga ajjeefamuun labsamee booda miidiyaa Alshabaab dhimma itti ba'uun dubbatee jira jedhan. Alshabaab hoggantoonni isaa akka hin ajjeefamne himee jira. Mootummaan federaalaa haal duree tokko malee Tigraay waliin mari'achuuf qophii ta'uu ibsanii jiru. Mootummaan Tigraay ammoo mariin dura haal dureen kaa'ame yoo hin guutamne mariin taasifamuu hin jiru jedhan. Gareen lamaan garee marii isaanii maqaa moggaasuun mariin eegalu jedhamee eegamaa ture. Gama biraatiin mootummaan federaalaa haal duree tokko malee Tigraay waliin mari'achuuf qophii ta'uu ibsee jira. Mariin nageenyaa haal duree tokko malee eegaluu akka qabu gorsaan nageenya biyyoolessaa ministeera muummee Ambaasaaddarri Ridwaan Hassan dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis ambaasaaddaroonnii fi ergamtoonni addaa gara Maqaleetti akka imalan eeyyamamee jira jedhan. Ambaasaaddarri Ridwaan Hussein ministeera haqaa Dr. Geediyoon Timaatiyoos waliin ta'uun dhaabbata mootummaa gamtoomanii gamtaa Awurooppaa ergamtoota addaa Yuunaayitid Isteetii fi ambaasaadara Itoophiyaa akkasumas ambaasaadaroota Faransaay, Xaaliyaanii, Jarmanii fi Biriteen akka beeksisanitti mootummaan federaalaa marii nageenyaa bakka kamittuu fi yeroo kamittuu eegaluuf qophiidha jedhan. Akkasumas mariin nageenyaa gamtaan Afrikaan durfamu loojistikii paartiilee biroo irraa ergamuun deeggaramuu akka danda'u ibsanii jiru. Kana malees ambaasaadaroonnii fi ergamtoonni addaa gara naannoo Tigraayitti akka imalan hayyama mootummaa federaalaa irraa argachuu isaanii beeksisanii jiru.